Asoosama gabaabaa aarsaa jaalalaa kutaa shanaffaa akka namaatti miti akka bineensatti illee hin ilaalle dhiistee lafa dalagaa isheetti sokkite safuu gara jabeenya dhala namaa namni gaafa qabeenya qabdu gaafa ati fayyaa qabdu gaafa ati humna qabdu si jaalata garuu gaafa ati rakkattu immoo akka raqaatti si ajeeffata hunduu jireenya isaa fooyyeffachuuf walii isaa cinaa dhaabachuu dhiisee saamee kana jaalakaata eekni jaalala dhugaa garuu bu'aa ba'ii jireenya keessatti dachee kana irratti namni jireenya gaarii jiraachuu filannoo isa jalqabaati akkasumas immoo milkaa'inaan jiraachuu filata kun garuu kan inni ta'uu danda'u milkaa'umsa dirqama aarsaa inni si gaafatu kaffaluun dirqama kana ta'uu yoo baate kaayyoon kee hawwii qofa ta'ee hafa jireenya kee jijjiiruu yoo barbaadde dursa yaadota sammuu kee keessaa maddisiisan qajeelchuu yaali sammuun kee akka inni waan gaarii yaaduuf qajeelchitee taanaan yaadicha irratti immoo xiyyeeffannoon irratti hojjettee jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti of irratti arguu eegalta. Arra biiftuun qalbiin ishee raajiin koo maal ta'e arra guyyaa gabaan maaliif dalagaa isaa dhiise jettee utubaa yaadaan liqeeffamteetti. Hojiin itti tolee miti. Isheen akka nama waagateetti nahee dhaabbatutti dhaabbatti gabaan yoo meeshaalee kana naaf kenni jedheen isheen immoo kana jajamte dhiistee kan biraa itti geessiti. Gabaan waan bituu dhufan illee safuu ijoollee siyaanaa jedhanii itti kolfu. Guyyaan har'aa biiftutti osuma ifuu waan dukkanaa'e fakkaata. Nyaata ishee jibbisiiseera qalbiin ishee immoo fageenya daangaa hin qabne imalaa jira. Yeroo tokko waa'ee sammuu nama kanaa yeroon taa'e yaadu baay'ee na ajaa'iba. Sekoondii muraasa keessatti fageenya tilmaamuu hin dandeenye fiigee deebi'uu isaati. Ajab yaa yaada. Amma aduun haga isheef kenname erga bobbaatee booda amma targa ishee dhaamsachuuf diimattee milikkita nagaa dhaamuu ishee agarsiisaa jirti. Biiftuunis gara manaatti galaa jirti. Arra sammuun ishee irratti yaadonni wal mariira. Akkuma mana galteen irbaata nyaatanii hunduu gara hirriibaa isaanitti qajeelan. Biiftuunis gara kutaa hirriibaa isheetti qajeelte. Arra sireen biiftuu ana irra hin ciistu si ga'a waan jedhe fakkaata. Biiftuunis dugdaan ciistee akka nama fiilmii yookiin diraamaa ilaalutti keenya kutaa hirriibaa isheetti ija ishee hordoftee taatee raajii waliin dabarsan akkaataa inni ishee jaalatu yeroo inni isheef ibsu teessee ilaalaa jirti. Osuma siree ishee irra asii fachi naannoftuu lafti bari'e. Isheenis kaatee ciree qopheessitee ciree ishee nyaattee gara suuqii isaaniitti deemte. Osuma deemaa jirtu sagalee boo'icha guddaa itti dhagahame. Iyyi namoota heddummataa dhufe. Namoonni hedduunis gara sanatti fiigaa kan fiigu malee kan dhaabbatee taatee sana adda baafatee namaaf qoodu hin jiru. Xiqqaa fi guddaanis inuma fiiga. Jaarsi inni umuriin isaa tare illee haga humna isaa inuma sussuka. Hawaasni naannoo keenyaa kuni duriyyuu akkasuma waliif dhimmee fiigamoo waan haaraa daawwachuuf fiiga laata. Biqiltuunis abdii isaa waliin wal arganii gara hoteelaa deeman. Siree qabatanii arra biqiltuun
jaalallee ishee onlaayinii irratti wal baran kunoo qaaman argitee waliin jirti. Abdiisaanis biqiltuudhaan ani barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaati jedhe gowwoomsaa ture. Garuu Abdiisaan magaalaa Jimmaa keessatti waardiyyaa hoteelaati. Har'a innis mindaa isaa walitti qabatee jaalallee isaa baruuf Jimmaa irraa gara Najjootti imala isaa taasisee akkuma dhufeen biqiltuun ishee kanaan dura suura ishee qofa ilaalaa ture amma qaamaan argeera. Biqiltuunis Abdiisaa ishee harka qabattee magaalaa Najjoo keessa asiif achi sossoo'aa jirti. Hawaasni naannoo keenyaa gaafa dhagaan gara sanatti fiigu akka aadaatti ilaalama. Itti dirmachuu jechuun beekama. Safuu yeroo ammaa kana kun gara keenyaa badeera. Biiftuunis warra fiigaa jiran keessaa tokko. Isheenis gaafa lafa iyyaa geessu taatee gaddisiisaa argite. Raajiin qaamni isaa hunduu cabbii ta'eera. Ijji isaa inni yeroo kaan goraa diimate fakkaatu sun har'a dachee kana ilaaluu jibbee waan dunuuffate fakkaata. Namoonni achi jiranis ilii xuxuutuu qofa malee namni mana yaalatti geessina jedhu hin jiru. Inni kaan immoo maatii hin qabu jedhee gaaffii mataa wal dhukkubsa. Raajinarra waan dachee kanatti nagaa dhaamuuf jedhu fakkaata. Biiftuunis raajii ta'uu isaa akkuma barteen wayyoo raajuu koo, wayyoo bareedaa koo, wayyoo jechuun cinaa isaa teessee mataa isaa ofirra keessee maddii isaa jettee dhungattee hiq jettee inqirfattee ija ishee ofitti nama hawwatu sanaan maddii ishee timaatima diimate fakkaatu irraa imimmaan xop gochuu eegalte. Raajuu koo raajuu koo ana dhiistee eessa deemu filattee? Akkas jennee waadaa waliif seenne irbuu keenya san maaliif dagattee? Isa gaafa teenyee waadaa waliif seenne adda hin baanu jennee isa wal abdachiifne. Atis biiftuu koo jettee anis raajuu koo sin jedhe. Dhangaa jaalala keenyaa irratti wal hunachiifne miira keessa isa irbuu waliif seenne sana har'a maaliif dagattee? Dhaamsa yeroo haala mijeeffattee ana biiftuu kee immoo eenyutti laattee? Raajuu dubbadhu kaa yaa jaalallee koo, mee yaadimee maal taati hireen kan koo jettee boocha naannoo weerrarte. Amma hunduu callisanii yaadan liqeeffameera. Namoonni muraasni immoo isa biiftuun akkas jettee boossu gara isaanii moggaseera. Akkuma isaanii raajii walii qabanii lafa kaasanii gara mana yaalaatti sokkanii akkuma achi ga'aniin kutaa yaalii atattamaa galchan. Yaalutti ka'an ogeessonni fayyaa haga hammaatti ijji biiftuu imimmaan cabsuu hin dhiibne. Isheenis obsa dhabdeetti hiq raajuu koo osuma jettuu gidduutti sagalee obbo Bojaa dhagahame. Obbo Bojaanis osoo gara dalagaa isaaniitti deemaa jiran baay'ina namoota argee gara mana yaalaa sanatti gore. Biiftuunis sagalee abbaa ishee akkuma dhageesseen qaamni ishee hollannaa eegalee sodaa qaama ishee guutummaa guututti weeraree edduma dhaabbattee jirtutti gogdee hafte. Aadde Alamituun haadhi Burtukaanaa abbaa warraa ishee obbo Shingee osoo daa'ima irraa hin godhatin sababa dhukkubaan boqote. Isheenis kanuma irraa ka'uun
obbo Kumsaa abbaa ejersaa waliin dhoksaan jiraachuu eegalte. Osuma kanaan jirtuu burtukaana isumaaf godhatte. Burtukaannis yeroo mana barnootaa galte maqaa eessuma ishiin galmoofte iddoo maqaa abbaa jechuudha. Guyyaa hedduu burtukaanatti kan gaaffii deebii hin qabne itti taa'aa ture keessaa tokko abbaa ishee wallaaluudha. Kanas kan gaafattu dhabdee yaadaan dhukkubsachaa jiraatti. Haadhi ishee gaafachuu immoo haadhi ishee yeroo ishiin waan akkasii itti kaastu baay'ee itti dheekkamtee reebuuf itti gamti. Kanuma osoo jirtuu burtukaanni guddattee amma barnoota galtee kutaa 4ffaa barachaa turte. Guyyaa isaa wiixata ture. Aadde Alamtuun teessee waa'ee obbo Kumsaa haasa'uutti kaate akkas jette. Garraafi namaa kan daba namaa irratti hin yaanne. Eenyuma isheen dhiiga isaa akka biyyeen dhuguu kan goote. Kun jettee hidhii ishee ciniinnattee teessee yaadan badde. Burtukaanni immoo teessee waa'ee ejersaa abbaa isaa akkasitti dhabee gadda taa'aa jirutti itti dhaga'amee yaadan qaarite. Gidduutti immoo ejersoon koo abbaa isaa beeka. Ani immoo abbaa koo eenyu akka ta'e hin beeku miti. Hafachume haadha koon arra yoon reebbames ana reebdu waa'ee abbaa kiyyaa kana gaafachuun qaba jettee ofumaa isheef haasofte. Biiftuun lafa dhaabbattetti boo'aa turte hin sochoone. Waanuma maagineetiin lafatti gadi ishee qabee jiru fakkaata. Obbo Bocaan Biiftuu achitti argee abootee haga danda'u erga kabalee booda beenu amma asii maal fuuta? Ganama bakka dalagaa deemi siin hin jenne in jedhee beenu amma dafii jedhee Biiftuunis boo'aa suuqitti qajeelte. Burtukaannis haadha ishee waa'ee abbaa ishee gaafachuuf ayyoo jette. Aadde Alamtuunis ooyyee burtee koo jettee burtukaannis ayyoo haga ammaa kana dhoksite teessetta. Yoo jiraate ta'e eessa jira? Yoo du'eera ta'es bara meeqa du'e? Eessatti awwaalame? Awwaalchuma isaallee ijaan argaa. Maaliif na dhoksite? Waa'ee abbaa koo mee naaf himi jetteen. Ayyoo koo jettee imimmaan ija ishee keessa guute. Aadde Alamtuun akka rifachuu taatee tuujubaa yaadan liqeeffamte keessaa baatee dhiisi hin boo'ini burtee koo. Kanaan duraa si dhokseef yoo abbaan kee kana baratte maatii baay'ee diigama jedheen si dhiise arra garuu sittan hima abbaa kee itti fufa. Ashama harka fuunee akkam jirtu? Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Iddoo jirtanitti maatii YouTube kan taatan baga nagaan dhuftanii ana dhufu isiniin jedhee jira. Egaa hordoftoota kiyyaa asoosama kan addaan kutuu kootii fi dhifama naa godha. Sababa hojii baay'inaaf biizii waan ta'eef viidiyoo hojjechuu hin dandeenye dhifama isiniin jedha. Ammas itti fufa waan ta'eef haga dhumaatti na hordofaa naaf irraa kootii waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa ulfaadha.